Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Harxummaa Fursiitti namoonni nagaanee qaamolee hidhatanii eenyummaan isaanii kan hin beekamneen ajjeefamaa jiraattonni himan. Qaamoleen kunneen humna addaa naannoo Amaaraatiin deeggaramuu jedhu jiraattonni bulchiinsi aanichaa gama isaatiin qaamolee gocha kana raawwatanii fi duukaa jiran qorataan jira jedheera. Shamsiyaan Ashuu bal'ina oduu kana qopheessiteetti. Jiraattota aanaa Harxummaa Fursii keessaa kanneen yaada isaanii OMN'f bilbilaan kennan namoonni nagaa yeroodhaa yerootti nurraa ajjeefamaa jiru. Kun wabii nageenyaa nu dhabsiise jedhanii qaama uummata nurraa ajjeesaa jiru kana eenyummaa isaa gargar baafachuu hin dandeenye jedhan. Qaama hidhate jira. Qaamni hidhate kun makalakayaanis jidduu keenya jira. Yoo kanas ammoo lubbuu nama lamaatu darbee ture. Uummanni gama keenyaan meeshaan akka qabatamu milishaan gandaatillee namni tokko eeyyamni jiru dhorkamne irraa gama isaaniitiin garuu hidhannaa guutuu hidhatanii socho'uu jirani. Humna addaa naannootis of keessaa qabanii humni addaa sanis akkuma sanitti hidhatee isaan keessa socho'aa yookiin uffannaa jijjiirataniitillee humni addaa sanillee waan kana raawwatuu danda'an. Gama saba Oromootiin namni tokko milishaan illee hiikkachiifameera. Namni meeshaa akka qabatu hin eeyyamamu. Gama naannoo gama saba Amaaraatiin garuu meeshaa qabatanii yeroo socho'an agarra jechuudha. Osoo rakkoon akka kanaa nurra ga'aa jiru nuti olaantummaa seeraa kabajaa jirra kan jedhan jiraattonni qaamni seeraa jiru garuu olaantummaa seeraa walqixa kabachiisaa hin jiru jedhan. Kanaaf ka'umsi hooggantoota seeraa fi uummata kabajan hidhuurraa nu eegalee jedhan. Gama keenyaan tasgabboonnee wanni sun nama ajjeesuun baafamanii hanga ammaatti ture. Gaggeessitooti keenya nurra hidhamanii yeroo ammaa kana mana hidhaati jechuu kan jiran. Tokkoffaa bulchaa aanaa Harxummaa Furteedha. Lammaffaan itti gaafatamaa nageenyaa. Sadaffaan itti gaafatamaa callisii. Itti gaafatamaa milishaatii fi gaggeessitootni aanaa kana hundi isaanii hidhamaniiran jechuudha. Bakka isaan hin jirretti immoo uummata kanarratti dararaa guddaa geessisuu jiran jechuudha yeroo ammaa kana. Gaggeessitoota sabaaf quuqamanii fi kan nageenya buusuudhaaf yeroo walitti bu'iinsi sabaatillee uumame kan nageenya buusuu turan kan uummata biratti fudhatama guddaa qaban jechuudha. Gaggeessitoonni kan uummata saba keenya kanaan baay'ee jaalataman. Kun kan godhame siyaadee naannoon aanaan tuni akka baddu akka walitti bu'iinsi godhamee uummanni naannoo aanaa kana balleessu itti yaadameetu natti fakkaatan. Ammas dararaan irratti gaggeeffamuu jira jechuudha. Rakkoo kanaaf hatattamaan furmaanni yoo hin kennamu ta'e walitti bu'iinsi akka uumamu karaa bana jechuun himu jiraattonni aanaa Harxummaa Fursii. Makalaakayaan kun shakkii keessa galleerra yeroo ammaa kana. Yoo kan yakkamaa seeratti hin dhiyeessine ta'e immoo qaamni makalaakayaa kun wajjin jira hidheeti shakkii qaba jecha uummanni garuu baada yakki kun raawwatamee baada lubbuun namaa darbe maaltu rakkoo kana fidee isa jedhu qoratuu qaban. Makalaakayaan kan kadheen gaddaatiin nu dhufe kaarraatii kakaleessaatiin nu dhufe maal dhumaatii jiru malee harkullaa jirraa meeshaa kan duraan qabnillee nurraa yeroo gadi baafne nurraa fuudhamaa mana keenya irraa harkullaa yaanaa isaan hidhatanii deemanii mootummaan dhimma kana nu waalaa nuti mootummaan qaama olaalaa kan jiraatan mootummaa federaalaa ilaalee waan kana. Bulchaan aanaa Harxummaa Fursii obbo Charnat Haayiluu gama isaaniitiin namoonni nurraa ajjeefamaa jiraachuun dhugaadha jedhanii dhimmicha qulqulleessuu irratti hojjechaa jirras jedhan. Karaa daangaa kibbaa shawaatiin namni tokko du'eera. Qulqulleessaa jiru dhimma isaa garuu namni ajjeesee hin beekamne dabarsanii nama sana nuuf kennaa jiran ammas rakkoon kun lammata dabalameera. Rakkoon isaa haaluu bahuu fakkaataa yoo dhugaa dubbanne uummanni gama keenyaa jiru meeshaa isii kanaan duraa meeshaa baatanii deemu amma garuu meeshaa tokkos baatanii hin deemanii tasgabbaa'uudhaan ammas miiraa gaariirra jiru garuu qaamni qulqulleessuu qabu akka qulqullaa'uudha maadhinichi. Eenyu akka ta'e garuu biyya ta'uu uummataa ta'uu ayyoommatu kana addaan baasuun hin danda'amne. Qaamni yakka dalagee dabarfamee seeraaf kennamaa hin jiru. Gama nageenya guutuu godina keenyaa itti fufiinsaan eegsisuu irratti mootummaan federaalaatis xiyyeeffannoo itti kennuu qaba jechuun dhaaman bulchaan aanaa Harxummaa Fursii. Garuu duwwanii kabaja ayyaana